jirtu mata bareeda akkam jirtan bakka jirtanitti hundi keessanuu warri fagoo jirtanii fi dhiyoo jirtaniis nagee qabdanii baga jiraatan na dhageessanii sagaleen na dhageeffama na dhageessanii yoo na dhageessan mallattoo naa godhaa akkam jirtan nagayaame baga jiraatan hundi keessanuu bakka jirtanitti dhiyaaddaa harkaanis taap godhaa sheer godhaa qophii takka godhaatuma isin wajjinis haasoo inni jenneeti dhiyaaddaa seenaa baga jiraatan hundi keessanuu oduuleen takka jira oduun gartee irraa mari'achuu qabnu oduun dura dursoo akkuma gartanitti green card holders turned US citizens risk losing citizenship for underreporting income on a tax return jetti faranjiin oduu ajaa'ibaati bahee oduun tuni namni Ameerikaa keessa jiru dhaga'uu qaba keessaafuu namni baqataa tahee baqataa booda green card irraan akkasitti citizenship argate jechuu warri naturalize ta'an jechuu gama kaaniin yoo biyya Ameerikaa jiraattee naturalize taate jireenyi kee biyya Ameerikaa keessa tahee The United States government is aggressively seeking to strip some Americans of their citizenship. Akkana jechaa jirti faranjiin. Akkana jechuun maal jechuu gaafii gaarii. Wanni tuni na xuyiti moo nan xuyitu na laallatti moo nan laallattu namni keenya nama hedduutu biyyootan kana keessa jira nama hedduutu naturalize tahee jira namni naturalize tahee yoo xiqqaate namni Oromoodha yoo lakkaawame nama 100,000 faani gaha naturalize katee Ameerikaa keessatti nama Itoophiyaadha yoo lakkaawame Itoophiyaan nama miliyoona 2 miliyoona 3 dhabdu dubagaa as keessa waan jabduutu jira qaceloo dhageeffadhaa wanni jirtu amma durallee irraa haasoynee turre warri IRS fi Justice Departmentiin akkasuma sanitti maasis warri Homeland Security dha warri sadeen kuni waliin hojjechuudhaaf information walii dabarsuudhaaf qophii godhan tan adda kanarratti akka waliin hojjetan walii mallatteessanii turan yeroo Donald Trump aangoo fudhatu dhagayaa jirtaniimi dubagaa ammaan tana sadarkaa sadaffaa pilaana sanii irratti haasa'u jiran sadarkaan duraa baqattoonni biyya Ameerikaa keessa jiran warra heeraan alaati irratti sadarkaan duraa sadarkaan lamadaa immoo warra heeraan Ameerikaa keessa jiran kan work permitiidhaa fi takka immoo green card warra hin qabne jechuu warra san ture amma immoo sadarkaan sadaffaadha wanni irraa haasawaa jiran kana ifatti irraa haasawaa jiran warra green card irraa eegalanii citizenship fudhatan takka immoo naturalize warra ta'e jechuu kanarratti wanni isaan amma haasawaa jiran guddoon maali namni biyya tanaa keessatti hojjetee jiraatu irra hedduun isaanii inkama isaanii gaxiqqeessaniiti guutataniidha maallaqa
maallaqa income tax irraa argachuudhaaf takka immoo income tax return irratti maallaqa wayyaa argachuudhaaf maallaqa gartee isaan dalagan kana xiqqeessaniiti guuttatanii maallaqa gartee cinaa riippoortii hin godhanii takkaa'uu ni dhooysanii saniifuu warreen waan kanatti gartee akkana godhuudhaan qabaman heeraanii gaafatamanii achi booda maasis citizenship isaanii irraa fuudhamaa jechaa jiran. Isinii galtee wani jechaa jiru. This is very significant. Waan akka malee jabaadhaati. Akka malee wanni ammaan tana haasawaa jiran. Yoo biyya Ameerikaa keessa jiraattee nama hedduutu biyya Ameerikaa keessa jira nama hedduutu taaksii guuttata. Akkasumas nama hedduutu taaksii isaanii tana gad xiqqeessuudhaaf tattaafata. Takkaa'uu sobanii gartee waan adda addaa taaksii irra guuttataniifa taaksii riiternii argachuudhaaf inkama isaanii xiqqeessanii taaksii riiternii guddaa argachuudhaaf kana hunda gartee warra godhu IRS fi Justice Departmentiin akkasumas warri Homeland Security dha takkaa'u USCISin waliin hojjetanii jarreen kana gartee baasanii akkasitti isaan kana mana seeraatti dhiyeessuudhaan prosecute godhuudhaan gama kaaniin ammoo gama kaaniin citizen isaanii guututti irraa baasuudhaaf irraa fuudhuudhaaf achi booda kana keessa uummanni jiru maal hogguu citizen irraa fuudhan amenity gartee ati qabdu takkaa'u protectionii ati qabdu sirraa fuudhu jechuu san jechuun maali gaba kaaniin biyya tanarraa si darbuu ni danda'anii jechuu yoo gartee naturalization sirraa kaasan. So wanni tuni ammaan tana miidiyaaleen gurguddaalleen gartee irraa haasawaa hin jiru garuu immoo wanni tuni mana karaa gartee Justice Departmentiitiin meemoo baatee oduu taatee baatee jirti. Warreen itti dhiyaatan warreen oduu tana arkan irraa haasawaa jiran. Diiteelii hedduutu waan kana keessa jira. Inumaatu akka haasawanitti fakkeenya warreen gartee amma dura bara 2019 faa kasasameetu jira. Warreen kuni kasasamanii takka gartee inkama isaanii xiqqeessanii benefitii adda addaa argachuudhaan akkasuma sanitti warri qabamee kasasamee odoo citizenni isaaniis hin tuqamin mana seeraatti dhiyaataniitu jira jedhaniiti odeessaa jiran. Wanni kun siistama beekamee jiru. Tanaafuu ammaan tana warreen gartee amma dura gartee akkasitti kasasamaa turan san irra hedduun isaanii warra green card harkaa qaban. Amma immoo yaada kana ol kaasanii warra naturalize ta'anitti ol kaasanii akkasitti warra naturalize kana citizen isaanii strip irraa godhanii takkaa'u irraa buqqaasanii mana seeraatti dhiyeessanii akkasitti hoggaa gartee namni gaamaas taaksii firaadiidhaan qabame gabaabinatti mana hidhaa seenaa san boodallee qixaaxa kafaluutu jira takkaa'u peenaalitii jira. Peenaalitii kana hunda booda maasis biyyarraa nama ari'uudha jechuudha hakeena keessa jiru. Akkuma gartee amma asirratti dubbistanii nama gartee bara 2019 she was charged with tax fraud, pleaded guilty to underreporting income and received a refund of $7,712, agreed to pay fines and was sentenced to 12 months in prison. Kuni warra gartee Justice Departmentiin takka DOJ'n amma dura mana seeraatti dhiheessirraa yeroo hedduu keezii akkanaa tana jala deemaniiti nama taaksii firaadii hojjetu barbaadanii kasasanii jechuudha.
akkuma beektanitti nama hedduutu taaksii guuttata, nama hedduutu karaa adda addaatiin taaksii tana maallaqa ofirraa xiqqeessuudhaaf tattaafata. Takka cinaan gartee maallaqa xiqqeessa ofirraa hanqa harkatan xiqqeessan kaan ammoo waan adda addaa fa'aa itti guuttatanii inkam irratti akka gartee taaksii rifandiin guddaan deebituuf kana hojjetan. Waan kana guutumatti jala deemanii akkasitti waan tarkaanfii barbaachisaa irratti fudhachuudhaaf qophii hunda fixatanii jiranii jechuudha. Dubagaa waan tanaas gartee isin hundinuu dhaga'uu qabdanii gurra isin calaa'u karaa qophiin ammaan tanaa deemaa jirtu. Dhageessanii tana dhageessanii jirtanii qaceellotti quba qabaa addaadhaa jechuudha. Inumaatu gartee akka gartee bikka takkatti artikila tokko ogguun dubbisa akka jaanitti nama amata shanan dabre kana keessa taaksii isaanii soba adda addaatiin guutan hunda if duuba deebi'anii laaluu ni danda'anii jaanitti odeessaa jiran. If duuba deebi'anii amata shanan dabre kana keessa jechuudha. So wanni kuni ammarraa fuuldura qofatti hin dhaabbatu, amma boodaas takkaa'u amma duraas waan itti goote jala deemanii laaluudhaaf qophii godhaa jiranii jaanitti odeessaa jiran. Amma gaa kana keessatti namni gartee anoo maaliin godhaa ture jaanii takkaa immoo waan dogoggora amma dura hojjetamee jiru dogoggora san akkasii beekanii ammarraa if eegan ammarraa fuuldura immoo if eeguun hedduu barbaachisaadha. Yoo gartee rakkoon adda addaa kanatti hin dhufne jettee kaayaddu taate yeroo inkama kee guuttattu waan barbaachisaa hamma hojjettee fi ammaasis ragaa hojii waan jiru takka odoo hin sobne taaksii rifandii argachuudhaaf jecha bikka hamtuu if naquun gaarii miti jechaa jirraa jechuudha. Oduun duraa tana fakkaatti. Oduun itti aantu lola Iraanii fi Israa'el gidduutti deemaa ture san lola guyyaa 12 san keessatti waan ajaa'ibaatu bahaa jira. Amma akka gartee oduun kunoo as duuba gartan tuni jettutti Israa'elii fi Ameerikaan Iraan tana eeguudhaaf takkaa'u Iraan tuni gartee akka qaceellotti hin dhoomne jaanii isii tana eeguudhaaf yoo xiqqaatte maashina tahaad jedhamu kan gartee amma footoo isaa asirra gartan kana maashina tahaad jedhamu kana firii 150 ol itti fayyadamanii jechaa jiran. Hammam takka gaawwanni kuni hoddommina isaa laala maashina 150 itti fayyadamu jechuudha. Gama kaaniin maashinoota kana bira dabranii maashinoonni gartee akka tahaad kuni habba tokko akkana habba jahafaatu jira sistema adda addaa jechuudha. Tahaad kuni kan maayila 300 reediyeesii maayila 300 irratti kan eegu jechuudha. Akkasumas maayiloota kan maayila 50tu jira, kan maayila 500tu jira. Akkasumas itti gartee kan Iron Dome kajaaniitu jira kan gartee magaalaa gurguddoo magaalaa akka Tel Aviv tana fa'aa gartee guututti eegu. Maashinoota akkanaa kana keessaafuu gartee maashina tahaad jedhamu kana 150 itti fayyadamuu san bira dabranii misaayilota adda addaa gartee kan maashinni kun samii keessa dho'u misaayila Iraan duraa balleessuudhaaf
walitti isaaba maallaqa gartee biiliyoonotaan kan lakkaa'amu kan isaan itti baasan jechuudha. Kana hunda itti fayyadamanii misaayilota Iraan kana dhorkuu hin dandeenye. Misaayilota Iraan kana harka dhibbarraa yoo akkam dhorkan harka dhibbarraa harka 20-30 dhorkan jedhamaniiti ilaalamaa jiran. Maaliif yeroo duraa san Iraan tooftaa addaatti itti fayyadamaa turte. Tooftaan isiin itti fayyadamaa turte hamma dura gartee lolli kun eegalee deemaa ture san misaayilota dudullacha kan gartee amata 25-30 dura tolchanii akkanumatti gartee ifee gudhaan ta'aa jiru. Misaayilota akkasiisanii itti fayyadamanii akka gartee tahaara kunfaan rasaasa fixatu godhaa turan. Bartoo tooftaa addaati wanni isaan godhan. Okay? Maashinni gartee tahaadii fi Iron Dome fi maashinoonni sistemni gartee gurguddaan Iraan itti fayyadamaa Israel itti fayyadamaa turte san hamma isaan fixatan jechuu. Eega gartee isaan firii isaanii fixatan booda Iraan takkaa'u eega isaan misaayiloonni isaanii dadhabatan booda Iraan misaayilota haaree itti fayyadamaa turte. Kanarratti wanni akka malee nama ajaa'ibsiisu Iraan achi booda bikka barbaadde bikka agartee Israa'elitti akkam jajjabduu taate tana bikka san dhawaa turan. Bikka gartee akka defense ministera bikka intelligenceedha headquarterii bikka gartee waraana Gaazaa kan irraa oofan bikka waraanuma Iraan kana irraa oofan bikka maasis waraana Libanaanii fi Siiriyaa tan irraa oofan kana hunda dha'uu turan. Inumaatu namaas hedduu fixan ammaasis bikka gartee riisarchii adda addaatti godhan riisarchii waraanaatii fi riisarchii saayinsiidhaatii fi wannummaan isaan hin dhawin hin jirtu. Dhugatti gartee warri Israa'el waa hunda dhoohisanii miidiyaan akka reepoortiin goone godhanii maal jedhaniiti wanta godhu jiran malee saatalaayitii dhoohisuu hin danda'an. Garuu warri Iraanis gartee hogguu dhawan saatalaayitiin isaaniitii fi saatalaayitiin gartee Chaayinaatii fi Raashaadhaa tuni ni waraabdi waan bikka dhawumtu kan hunda. Oduun karaa baateenuu ni baati. Isin galte? So karaa baate kana keessa deemtee wanni isaan irratti dalagame keessaafuu maashina ammaan tana biyya kana keessatti maashina gartee tahaadha hajaamu kana firii 150 itti fayyadamu jechuun ammaasis wanni biraa takkataniin irraa dhiise maal isin fakkaate markaboota akka Ameerikaa markaboota gurguddaa lolaa kan Ameerikaadhaa kan gartee karaa Israa'el kana dhaabbatee samiirraa wanta kana dhoosu kopha jira. Akkasumasan markabni warri Ingiliziis akkasumatti lola kanarratti hirmaatee ture. Isaanis hamma danda'an samiirraa misaayilota kana dha'uudhaaf. San gubbaarraan Ameerikaan gartee xayyaara akka gartee F-35 fi F-25 adda addaa kana samiirratti ol baaftee misaayilota kana gartee hamma xayyaaraanillee akka dha'uu danda'anitti itti tattaafachaa turan. Kun hundinuu dura humna Iraan gartee itti fayyadamte. Ammaasis Iraan nuti guututti gartee humna adda addaatiin dhooyne jedhanii falmachaa hin jiran. Ammallee humna xiqqoodhaan nuti dhooyne yoo barbaachise biyya san guututti lafarraa fixuu ni dandeenya jedhaniiti dubbachaa jiran. Dhugumatti wanni gartee isaan itti fayyadaman warri gartee amma tahaar kana malee
misaayiloonni isaan gurguddaan gartee itti fayyadaman kan Israa'el tana eeguudhaaf kan Iron Dome irraa eegalee achi booda kan David Sling kajaaniin ammaasis kan Patriot Missile, Patriot Pack 2, Patriot Pack 1 akkasuma sanitti Aero 3 misaayiloonni kun hundinuu kan air defense jarreen kun hundinuu raadeesii hanqee eegan qaba. Kana keessa hamman takka gartee biitu tuni Iraan dandeeytee dhooytee inumaatu biyya san guutuutti gartee xiqqoo malee guutuutti diide jaamteeti beekamti yeroo ammaan tana. Seenaa warri amma dhufaa jirtan dhiyaadhaa warri gaa salaamtaas jechaa jirtan hundi keessanuu seenaa dhiyaadhaa taap godhaa share godhaa oduu tareefuutis irraan isinii deebi'a xiqqoo booda oduuleen gurguddoodhaatu deemaa jira. Tana itti deebineeti haasofna. Oduun itti aantu takka tanin isin himu Ameerikaan takkaa'uu Donald Trump guyyaarraan tanaa nuutii fi warri Yuurooppiidha waliigallee daldala taarif takkaa'uu taaksii kanarratti waliigallee jirraa je'ee ibsa baasee jira. Yeroo ammaan tanaa Donald Trump Yuurooppiidha jira. Ati galgala kana karaa Ameerikaadhaa deebuudhaaf qophiirra jira jedhaniiti odeessaa jiranii yoogaa waa jijjiiramuu baatte garuu akka inni jirutti mootummaa Yuurooppiitii wajjin yeroo ammaan tanaa hogguu diilii godhan waliigalteen isaanii tuni waliigaltee torbaan dabre kana keessa guyyaa jimmataa tan Jaapaanii wajji godhan daran tuni hedduu gaariidha jedhaniiti odeessaa jiran. Kana jechuun isaanii maali? Biyyoottan Yuurooppiidhaa oomisha isaanii yoo Ameerikaatti gurguruu barbaadan teerifa parsantii 15 kafaluu qaban, taaksii parsantii 15 kafaluu qabanii. Ameerikaan yoo Yuurooppitti waa gurguruu barbaadde humaa takkallee hin kafaltu. Akkasumas gaazaa fi waan Ameerikaan gurgurtu meeshaalee waraanaatiif kana warri Yuurooppiidhaa Ameerikaa qofarraa akka isaan bitachuudhaaf ta'an. Kana bira dabranii waanuma daldala kaampaanoonni Ameerikaadhaa hojjetu hundaaf Yuurooppiin magaalaa siidhaa akka guutuu bantuuf kanarratti walii galanii jiran. Wanni kuni inumaatu diiliin Ameerikaan taraa tana harkattee diilii biyyoottan amma duraatii wajjin goote daran kanaatu irra gaariidha jedhaniiti odeessaa jiran. Kanatti ammaas wanni aanu takka Yuurooppiin takka Yuurooppiin Yuuniyeeniin yoo xiqqaattee toora doolaara biliyoona 600 olii Ameerikaa keessatti investi akka godhan sanirrattis walii galanii jiran. Kanarraa yoo xiqqaattee biliyoonni 150 kan meeshaalee waraanaatti bitatanii fi humna waraana isaanii akkaataatti jajjabeessan. Kana keessa maaltu jira? Gaaza duraan Yuurooppiin Raashiyaarraa bitatti. Gaaza itti fayyadaman. Gaaza makiinaas haa ta'u, gaaza nyaataan godhataniis haa ta'u, gaazuma hundaa'u Yuurooppiin duraan Raashiyaarraa bitatti. Raashiyaadhaa kun hedduu rakisha. Garuu immoo amma booda Raashiyaa kana gartee akka irraa bitachuu dhaabanii Ameerikaarraa bitatan. Sanitti gartee walii galanii jiran. Ameerikaan amata 6-7 dabre kana keessatti Ameerikaarraa eegalanii ilaa Yuurooppii gartee tuubboo bahara jalaatiin gaaza asichi geessitu tolchaati turan. Akkuma gartee intarneetiin bahara jalaan asii deemee Yuurooppii fi biyyoottan addunyaa kanaaf dhaqu jechuudha. So kanatti amma Ameerikaan daldala siidaa karaa fuulduraatti gartee inumaatu Ameerikaan gaa Raashiyaa wajjin Yuurooppii tana adda muruudhaaf karaa lolaatii fi karaa adda addaatiin
wanni isaan guyyaarraa godhaa jiran daranumaati Ameerikaas Yuuroopis karaa moggaadhaa achi baasaa jira. Garuu immoo ikoonomiin Yuuroopiidhaa dhugatti gaaza qaalii kanaa fi jireenya isaaniitii wajjin wal baadhattee guddina isiidhaan ni dandeessii gaafiin jettu gaafii fuuluma dura arkuu teenyu. Maaliif akkuma yaadattanitti amata 2-3 dura ikoonomiin Jarmaniidhaa tuni akka malee guddattee jabaattee maal jedhaniiti Yuurooppii tana keessatti akka malee faarsaa turan. Ikoonomiin Jarmaniidhaa. Inumaatu bikka gartee Jarmaniin baqattoota biyyoottan Afrikaa kanarraa dhufu yoo xiqqaate nama 300,000 fa'aa nu barbaachisaa jedhanii ministeeronni isaanii karaa Afrikaa kana deemanii biyyoottan Afrikaa tana ummata kadhachaa jiran. Ummata isin biratti baratee jiru warra gartee hojii hin qabne ta'us warra hojii qabu ta'us isinirraa fudhannaa karaa biyya teenyaa ergaadha yaanii heeraan gaafachaati turan. Garuu immoo yeroo ammaan tana ikoonomiin isaanii tuni sababa gaazaatii fi sababa jijjiirama lola isaanii fi Yuukireen jidduu jiru kanarratti akka malee rakkoo hamtuu keessa seenaa jiran. Kanarratti inumaatu mootummaan Jarmantunuu hoggu 2 fa'aa jijjiiramtee jirti. Amma jarri kuni gartee akka isaan akka Ameerikaan barbaaddutti baqattootaa fi akkasuma sanitti daldaloota gartee biyyoottan adda addaatti hojii godhanis jijjiiraa jiran. Baqattoonni illee biyya isaanii keessa akka hedduun hin seenne ammas yoo seenanii jiraatan illee akka waraqaan kennineef jedhaniiti odeessaa jiran. Kun hundinuu jeequmsa. Wanni kanaatuni eenyu fayyaddi booda irratti Ameerikaadha fayyaddi. Ameerikaan biyyoottan addunyaadhaa tun hundinuu akka Ameerikaa irratti dipendi taatu barbaaddi. Karaa tokkoon. Ammaas gama kaaniinis meeshaalee Ameerikaadhaa akka bitatan meeshaa lola uumtee gartee lola biyyoottan Yuurooppiitii fi Raashaa fi jidduu kanatti lolli hogguu uumame biyyoottan Yuurooppiidhaa kan duraan meeshaalee Ameerikaa tana waraana nuti lolaaf gartee qophii goone jira takkaa'uu loluudhaaf diina irraa eeguu qabna warri ji'ee hiyyaanne kun hundinuu amma immoo lola gartee Raashaa jiru godhuuf deemna Raashaan nu fixuuf teessii maarree jaaniiti meeshaa lolaa Ameerikaa irraa bitachuu eegalanii jechuudha. Kana keessa Ameerikaadhaafis daldala guddaadha. Daldalli kuni ikoonomii Ameerikaadhaatiif gaariidha. Saniifuu yeroo hundaa'u hoguu gartee lolli biyyoottan addunyaa kana keessa jiru daldala gurguddaatu keessa jira. Kaampaanonni gurguddaan meeshaalee waraanaa oomishu kun warreen gartee akka Lockheed Martin fi warri akka gartee Halliburton akkasuma sanitti GE faan warri ammaasis gartee Humvee tolchuu kaampaanonni kun hundinuu meeshaalee waraanaa tolchan. Akkasuma san kaampaanii gartee akkas LL Danley faa warri jaaniin meeshaalee waraanaa warri tolchu kuni kanarraa akka malee gartee faayidaa deeman. Maaliif meeshaalee waraanaa yeroo ammaan tana gatii qaalitti gurguran. Hogguu lolli jiru meeshaa waraanaa tana gatiin isaa gatii rakashaatti hin gurguran gatii qaalitti gurguran. Maaliif amma gartee nama hedduutu fedhaa jechuu. Kan irra maallaqa qabuutu meeshaa dur gartee hogguu lolli hin jirre rakashatti gurguran amma immoo gatii dachaafatti gurguraa jiran. Inumaatu misaayilota gartee akka reefuun tanaa isinii meeqan tahaadha kajaamu kana Ameerikaan mataan isiidhaatu yoo xiqqaatte if dura ordera godhanii kan oomisha isaa ammarraa baatii 8 booda oomishamuuf ta'u if dura maallaqa kabalaniiti oomishiisu jiran akka gartee isaan qofaaf hojjetanii dhiyaatu magaalaa irratti. Kana jechuun lolli Iraanii fi Israa'el amma durallee gartee irraa haasawiitiin ture. Lolli Iraanii fi Israa'el kuni karaan tokko wanni itti dhaabbateef misaayila gartee waan itti dhorkan waan qilleensa isaanii itti eeggatan kanaatutu duraa dhumee ture. Saniifuu lolli wani akka daranuu jabaatee itti deemuu hin danda'an. Yoo gartee if eeguu hin dandeenye aboo nuti if eeguu hin dandeenye loon duraa dhaabaa hin jettu. Amma gartee mee lola kana gartee nuti ofirraa dhaabnee haa haasoynu jedhaniiti karaa saniin lola ofirraa dhaabanii turan malee
Iiraan silaa lola dhukkeetti haasaa turte mooyaa turteesi Iiraanii miti tan siisfaayiris gaafatte saniifuu warruma gartee Israa'eelii fi Ameerikaadhaatutu meeshaa waraanaa tan harkaa dhumnaan siisfaayirii kana godhanii jechuudha gabaabinatti. Saniifuu hogguu gartee meeshaa waraanaa tun isaaniif bika geesse deebi'anii lola kana haareetti oofuudhaaf qophiirra jiran. Akka gartee saatalaayitiin adda addaatii fi warreen gartee xayyaarota adda addaa kana hordofu dubbachaa jiranitti guyyaarra meeshaa waraanaa Israa'el seenaa jirti. Akkasumas Iiraanii fi Chaayinaanis guyyaarra meeshaalee adda addaa amma guyyaarraan tana Iiraaniif yoo xiqqaatee xayyaara Ameerikaa gurguddaa gaa xayyaarota Booyingiidha xayyaara Ameerikaatti tolfame haa ta'u garuu immoo xayyaara Booyingii habbaa 7 oliitu meeshaalee waraanaa guutuu wajjin Iiraan seenee jedhaniiti odeessaa jiran. Meeshaaleen tuni akka gartee odeessanitti isiin Kaamboodiyaa fa'arraa dhufte jedhan garuu immoo akka warri keessa beeku warri militarii kana militarii yeroo hedduu analaayizii godhu akka jedhanitti meeshaaleen tuni karaa adda addaatiin karaa gartee diriiraa odoo hin taane karaa gartee gama duubaatii harka duubaatii fi kana kanaan shirshir jetteeti Kaamboodiyaa deeyxee Kaamboodiyaa irraa akkasitti fuudhanii Maadagaskar geessanii Maadagaskar irraa achiin fuudhanii karaa biraatiin deemanii boodarra guyyaa meeqafaa booda gartee akkasitti Iiraan seentee jechuudha. Iiraan ammas hogguu seenuu deemtu Iiraanitti deemti jedhanii gartee xayyaara noofanii garuu immoo toora gartee akka nama gartee Chaayinaa keessa oofuutti gama kaaniin shirjaanii akkasitti tiraanismiitara fa'aa duraa cufanii akka gartee saatalaayitiirraa fi warri raadaaraan hin laalle tiraanismiitara isaa hogguu cufan booda tiraanismiitara akkasitti qattitaa deemanii biyya Iiraan tana seenan. So waa hedduutu deemaa jira. Gama lachuutu nu qophaa'aa jiranii jechuudha lola kanaaf. Dhiyaadhaa warri amma dhufaa jirtanii hundi keessanuu good morning Pretty akkam jirta? Dhiyaadhaa taap godhaa harka keessaniin anuma dhageeffachaa share godhaa. Waa hedduutu deemaa jira akkuma jeessanii oduuleen addunyaadhaa ammallee daranuma jabaachaa deemu jirti. Kana keessa wanni mootummaan Ameerikaadhaa karaa lola bahaa kanarrattis godhaa jirtu Ameerikaadhaa fi lola Yukreenii fi Raashaa jidduutti deemaa jiru kanarratti Ameerikaa wanni isin godhuu barbaaddu guddoon takka Raashaadhaa fi Chaayinaa adda buqqaasuudha. Adda baasuudha. Raashaadhaa fi Chaayinaan amma akka obboleeyyaniiti. Akka gartee obboleeyyan haadha takkaa ilmaan takkaa haadha takkaa abbaa tokkoo jechuudha. Akkasitti walitti hidhaa ta'anii jiran. Garuu immoo Ameerikaan gartee jara lameen kana adda baasuudhaaf Raashaa tana lola Yukreen kanarratti waan feetan hunda isiniif kennina jechuu jirtiin. Waan feetan hunda lola Yukreen kana dhaabaati waan feetan isiniif goona. Inumaatu yoo gartee Yukreen Yuroopiin seen akkan seenne barbaanne jettanis akkan seenne. Yoo Yukreen takkaa gartee defense security barbaanne jettees defense security akka hin kennamneef akka gartee Raashaan yeroo feetetti lola irra banuu dandeessu jechuudha gabaabinatti. Ammas yoo gartee Raashaan lafa gartee boojinee jirru tanas gadi hin dhiifnu jette lafa sanis fudhadhaa. Ameerikaa waanuma hunda fudhadhaa jechuu jirtiin. Wanni kun waan ajaa'ibaati. Garuu kanuma akkanaatu Puutiinis gartee jara kanarra akka malee gartee nama bilchina poolitikaadhaa qabu. Isaanii wajjinis ni haasawa hayaas ni jaanii hogguu fedhes yaada jalaa jijjiira. Hogguu fedhes lola Yukreen kana itti jabaatetti itti oofa. Inumaatu sanbira dabree tooftaa Iiraan Israa'el irratti itti fayyadamte kana. Inninis Yukreen irratti itti fayyadamuu eegale ifatti jechuudha. Waan gartee guddoo biitii Iiraan godhaa jirtu. Amma fakkeenyaaf
tanga wanni kun gartee lolama fuulduraati jechuudha. Lola fuulduraatirraa lolli fuulduraa kuni hulii booda lola duroon ta'uuf deema. Kana gartee qacollotti hubadhaa. Isin gartee warri na hordoftan oduulee haaree dhaga'uudhaan akkasumas gartee irraa barachuudhaafis haa taatu qacollotti gartee dhageeffadhaa. Lolli fuulduraa kuni lolli fuuldura as deemu amma duru eegalee jira. Amma immoo eegalli irra jirra. Eegalli lola fuulduraa lola addaa ta'uusaa kana gartee lolli kuni karaa dirooniin wal loluu qofa irratti as deebi'uuf deema. Dura diroonii achi booda gartee misaayilota gurguddaa kanaa wal dha'uudha jechuudha. Akka duritti waraana keeneexee lubbuu namaatiif kana kanan loluun gartee dila san simmoochiistu lola fuulduraa keessatti. Maaliif halaala teessee wal dha'uudha jechuudha. Halaala teessee akkuma gartee lola Israa'eelii fi Iraan gidduutti deemaa jiru kana jechuudha. Lola kana keessatti waraanni miilaan lola seen hin jiru. Biitti lachuutu amma fakkeenyaaf Iraanis eerfoorsii siidhaatti hin fayyadamne dila san. Neevii siidhaatti hin fayyadamne warra humna baharaatti hin fayyadamne. Garuu immoo diroonii fi misaayiliin lola kana seenanii jechuudha. Akkasuma sanitti akka gartee teknoolojii diroonii Iraan lola kanarratti itti fayyadamaa jirtu. Akka beekanitti dirooniin Iraan amma addunyaa irratti tokkoffaadha. Dirooniin Iraan kan lolaa jechuudha. Ameerikaan diroonii Iraan itti fayyadamtu kana kan gartee Israa'el keessatti buusan fuudhaniiti biyya tana fidanii isa san oomishachaa jiran. Ganaa gartee yeroo irraa fudhata. Garuu immoo waanuma Iraan oomishte san Raashaanis fudhatteeti. Raashaanis kumaatamaan oomishaa jirti. Yoo xiqqaatte guyyaa irraa fa'aa hamma gartee diroonota kana toora firii 100 fi ilaa hanqa 150 guyyatti oomishaa jirti Raashaan. Diroonan kan Iraan kana. Akkasuma sanitti guyyaa irraa waan oomishan kana karaa lolaatti gartee achitti itti bobbaasaa jiran. Amma durallee ogguun isiniimu yeroo dabarte guyyaa irraa diroona 400-500 Raashaan itti fayyadamaa jirti. Waan safaa taatee miti. Diroona 400-500 jechuudha. Yoo kana keessaa diroonummaan 200 gartee bikka barbaadu dhaqee waan isaan barbaadanii olitti hojiirra oolchanii jedhameeti laalamaa jira. Akkasuma sanitti Chaayinaanis akkasitti diroona adda addaa oomishaa jirti. Gama kaaniin Taayiwaanis akkuma Chaayinaatti diroonan inumaatu Taayiwaan faan amata lameen as deemuuf diroon biyya keessatti oomishan gurguraaf biyya takka illeetti gartee akkan dhiyeessine takka biyya takka illeefuu akkan gurgurre dhoorkanii jiran. Kuni waanuma ajaa'ibaati. Maaliif jechuun isaanis sodaa gartee Chaayinaa irraa qabaniif lola irratti qophaa'aa jiran. San quba qabaadhaa. Qabxii itti aantuu fi qabxii xumuraa irratti as deebina. Qabxiin itti aantuu xumuraa Firaansi guyyaa irraan tana ibsaa ajaa'ibaa tokko baaftee ibsii isiin baafte tuni nama kofalchiisa yeroo takka oduu faranjii tana oguu dubbistu maal jetti Firaansi nuti ulii booda West Afrikaa tana eeguu takkaa'uu gartee isaan kana nagee isaanii eeguu irraa if duuba deebuu qabna takkaa'uu ulii booda isaan kana hin eenyu ja'aniiti ibsa baasanii jiran. Hogguu kana ja'an maali? Ulii booda gartee rakkootee nyaamiti West Afrikaan ja'anii hogguu ibsa baasan kana mee maal jechuudha. Takka akka gartee fadhinnaa isaaniitiin ifiif West Afrikaa dhiisanii keessaa bahanitti odeessaa jiran. Gama kaaniin ammoo akka gartee West Afrikaan rakkoo hamtuu keessa seentee isiin ammoo
rakkoo tana gartee jeeqama West African keessa jirtu keessatti nuti hirmaachuun barbaannu jettee dubbachaa jirtu takkatti. Dhugaan jirtu maali? West Africa qofallee odoo hin taane biyyoottan gartee Central Africa irraa eegaltee biyyootummaan afaan French haasoitu tuni ammallee kolonii Firaansii tana. Hoggaan akkana jiru maaliin jechuun jira. Biyyoottan West Africa kuni irra hedduun isaanii ikonomiin isaanii akka jirtutti wanni isin oomishtu taaksii Firaansiif kafalan. Taaksii Firaansiif oguu kafalan waraanni Firaansii kun gartee hedduutu biyyoottan West Africa kana keessa jira. Waraana Firaansii kanaafis biyyoottan Afrikaa kanaatutu kafalaaf akka waraanni isaanii biyyoottan isaanii kana keessa taa'u. Dahaboonni gartee biyyoottan West Africa kuni akka jirutti Firaansii ta'a. Biyyoottan West Africa kuni irra hedduun isaanii dahabaa fi albuuda adda addaa qabdi. Kana hunda Firaansiin tuni amata 100 fi yoo xiqqaate amata 150 ol biyyoottan kana akka malee saamaa jiran. Duubagaa amma eega gartee jijjiiramni addaa amata 3 dabre kana keessatti biyyoottan akka gartee Maaliidhaatii fi Ivory Coastii fi akkasitti biyyoottan gartee 2-3 rakkoo ummanni isaanii keessa jiruu fi rakkoo biitti Firaansiituun isaanirra gaggeessitu kana diddaadhaaf Firaansii biyyoottan isaanii kana keessaa akka baatu ajaja baasanii turan. Inumaatu hammam takka gartee saaminsi Firaansii isaan kanarra godhaa jirtu eeguma gartee biyya teenya keessaa bahaa jedhanii jarri kuni ifatti gartee biyya waraana isaanii kana gaafachaa jiran ifatti jalaa mul'achaa jira. Kana keessa amma inumaatu yeroo dabarteefaa keessa amata dabarteefaa keessa bika gartee ambaasaaddoroota Firaansi bika adda addaatti lubbuu isaanii faa baasuudhaaf namni gartee warri biyyaa yaa itti godhee akkasitti humnaan biyya isaanii keessa akka ba'an godhan humnaan imbaasii hunda dhaqanii imbaasii dura cufanii hiriiratti bahanii qaanyeessanii biyya isaanii keessaa baasanii jiran. Duubagaa wanni ammaan tana gartee karaa kanaan isaan dubbatan tuni akka rakkoo ummata Afrikaadhaa fakkeessaniiti gama isaaniitiin qaanyii isaanirra geesse tana fudhachuu diddaadhaaf takka immoo responsibility isaan gartee biyyoottan Afrikaa tanarraa biyyoottan Afrikaadhaa irra hedduun isaanii inumaatu gartee toora maallaqni keenya nuuf haa deebi'u ammaasis wanni isaan nurraa saaman gartee kafalamuu qaba. San bira dabranii saaminsa gartee nurratti hojjetaniifillee itti gaafatamummaa qabanii yaada jaan dhiyeessaa jiran. Kanarratti rakkoo adda addaatu karaa Firaansii kana deebi'aa jira. Akkuma beektanitti Firaans waan gartee ifatti jijjiirama qabu takkaa'u gartee ikonomii siidhaa kan guddisu oomishtee hin beektu takkaatu. Wanni isaan ikonomiin isiidhaa itti guddachaanii itti jiraachaa jiraniis bajanni isaaniitis wanni irratti rarra'u saaminsa isaan biyyoottan Afrikaa kanarraa saamanii. Saaminsa akka malee guddaadha. Kan biyyoottan Afrikaa kanarraa saamaniini ikonomiin Firaansii bajanni biyyattiidhaa wannummaan hundinuu gartee keessaafuu harki irra guddaan maallaqaa kan isaan Afrikaarraa saamani. Saniifuu wanni kanaatu ni gartee amma yeroo ammaan tanaa karaa West Afrikaadhaa dhuftee West Afrikaanis irriibaa ka'uun isiidhaa tuni Afrikaadhaaf akka malee gaariidha. Akka malee gaariidha. Akkasuma sanitti karaa gartee impaayeroonni adda addaa impaayeroonni gurguddaan addunyaadhaa kuni fuuldura keessa waan amma West Afrikaatti tahaa jiru kana dhugumatti gartee fudhataniiti hojiirra oolchammoo tooftaa jijjiirataniituma as deebi'anii gaaffiin jettu tuni gartee deebii argachuu qabdi. Maaliif akkuma amma duraatti yoo ati bulchaa biyyattii Afrikaa tanafaa keessa taatee mootummoota gartee biyya alaatii dhufu kana dura dhaabbattu taate hanga ati aangoorra teessu si dhiisaniituma suutuma suutatti gartee takka mootummaa ta'e tana garagalchan
takka waan akka gartee aksidantii waan khalaxaa takka faa fakkeessaniituma si ajjeesan waa hedduutu jira keessa. Yeroo hedduu jalaa hin baan warri gartee Afrikaadhaa kun irra hedduun isaanii. Saniifuu tooftaalee gartee biyyoottan alaa kun itti fayyadaman keessaafuu gartee biyyoottan alaa kun yeroo hedduu uummata Afrikaa kana biyyoottan Afrikaa tana waliin irratti gartee hirmaatanii mootummaalee isaanii tana gargalchuudhaaf itti tattaafatan. Saniifuu tooftaa addaa gartee isaan itti dhufaniinis laalumaaf teenya yeroo ammaan tana gartee wanni fakkaattu wanni isaan irra jiran kana fakkaatti. Akka gabaabinatti oduun reefuun tana eegaleen san boodarra gartee nama hedduutu dhufaa jira. Oduun reefuun tana eegaleen saniin okutaka irra isinii deebi'a. Na hordofaan isiniin jaa. Warri ammaan tana dhufaa jiraniif oduu guddoon takka gartee breaking newsitti ilaalamtee beekamuu qabdu tan namayyuu dhaga'uu qaban oduu tan warra amma dura waa'ee akka gartee warri DOJ takka Department of Justice fi IRS akkasumas Homeland Security waliin hojjechuudhaaf hariiroo walii galanii jiranii walii mallatteessanii jiranii je'eetiin dubbachaa ture. Galatoomii Dr. Quebec baga jiraattee boleessoo. So kanarratti maal jechaa jiran? Isaan walii galanii jiran walii galteen isaanii tuni leevela 3 qabdi. Walii galteen isaan irra walii galantum. Levelli 3 kuni maali? Dursoo warra heeraan ala Ameerikaa keessa jiru. Akkaataa isaan itti waliin hojjetanii jara kana gartee warra keessaafuu gartee heeraan ala Ameerikaa keessa jiru akkaataa isaan itti waliin hojjetanii biyya tana keessaa itti baasuudhaaf mala dhawan. San irratti walii galanii turan. San walii galtee gartee sadarkaa duraati turte. Sadarkaan itti aantu immoo warra green cardii irraa gad jiru. Green cardii qabda green cardii irraa gad warra jiru jara kanaas haalata isaan kana green cardii isaanii tana gartee warra qabuuni akkaataa isaan jiraatan kana keessatti yoo isaan badii balleessanii jiraatan badii tanaan laalamanii madaalamanii akkasitti biyya Ameerikaatti irraa akka isaan baasisiisan takkaa'u mana seeraatti dhiyeessanii jechuudha. Kanarratti haasawaa turan. Amma immoo sadarkaa sadaffaa irra jiranii jechuudha. Sadarkaan sadaffaa tuni maal jetti? Warri green cardii irraa olii jiran jechuudha. Green cardii irraa olii jechuun warra naturalized ta'ee jiru Ameerikaa keessatti. Warra citizen harkaa qabu jechuudha. Warra citizen ta'ee Ameerikaa keessa jiru. Warreen kuni immunity qaba. Immunity isaanii akka gartee warra citizen Ameerikaatti waan laalamaniif jecha yoo ati naturalized taatee biyya Ameerikaa keessa odoo jirtu taaksii kafaltu. Taaksii Ameerikaa kafaltu tana yoo ati gartee tooftaa adda addaatti fayyadamtee taaksii ta'e firraatti qeessitee income tax refundii hedduu argachuudhaaf takkaa'u waan silaa argachuu qabdu sanii ol argachuudhaaf tooftaa adda addaa gartee yoo ati itti fayyadamtu taate karaa sanitti IRS hase qabu yoo taate immediately IRS karaa Department of Justice itti refersii godhaa jechuudha. Achi booda warri Department of Justicein mana seeraatti si dhiyeesseeti ati citizenummaa kee naturalize ta'uu kee kana sirraa buqqaasan sirraa fuudhan. Eega akkasii godhan booda mana seeraatti si dhiyeessaniiti hidhamtee achi booda gartee ati biyyarraa si baasanii jechuudha. Gabaabinatti wanni isaan odeessaa jiran. Okay? Wanni tuni akka malee waan jabduudha. Ammaas asirratti illee hin dhaabbattu ammarraa amata 5 if duuballee deebi'anii laaluudhaaf qophii adda addaa godhaa jiran. Amata 5 hogguun isiniin joo inumaa gartee up to 2019 sila taaksiin akka seera Ameerikaatti income taaksiin amata 7 kan if duuba deebi'anii ilaalan.
Tana gartee namni Ameerikaa keessa jirtan irra hedduun keessan ni beektan jeetii yaada. Yoo gartee taaksii gootee taaksii ta'e godhattee kayyattee IRS amata torba if duuba deebi'ee taaksii ta'e irra deebi'ee ilaaluu danda'a. Okay? Amma jarri kuni maal jechaa jiran amata 5 if duuba deebinee laaluu qabnaa yoo gartee namni kuni waan akkanaa kan itti qabamee jiraate jechaa jiran. Yoo gartee karaa kanarratti kasi qaban taate dursoo maallaqa gartee irratti qabaman sanis ni kafalta itti aansitee maasis penalitiitu jira. Penalitiis ni kafalta san booda maasis interestiitu jira. Interestiis ni kafalta jechuudha. Achi booda mana seeraattis dhiyeessan. Mana seeraatti gus dhiyeessan booda Diyoojin si kasasaa achi booda gartee sitizinummaa tasirraa buqqaasan eega san booda bikka irraa dhuftetti takkaa'u si darbuudhaaf tattaafatanii jechuudha. Wanni tuni akka malee jabduudha. It's very risky. Saniifuu obboleeyyan keenya warri gartee biyya Ameerikaa keessa jirtan keessaafuu gartee nama hedduutu taaksii isaa ofirraa xiqqeessuudhaaf waan adda addaa tooftaa adda addaa itti fayyadama. Kuni waanuma jiru. Kana mootummaanis numa beekti. Garuu immoo inumaatu gartee amata dabre kana keessa qofa bara 2024 keessa yoo xiqqaate toora nama miiliyoona 4.8 haga'u qabanii jiran. Warra tooftaa adda addaa itti fayyadamee taaksii isaanii ofirraa xiqqeesse jechuudha. Jarreen san hunda wayii fuudhanii mana seeraatti dhiyeessanii mana seeraatti hin dhiyeessine. Cinaa isaanii warri mana seeraa dhiyeessanis ni jira. Garuu immoo jara kana keessaa warra penalitii adda addaa irra kaayanii takka maallaqa isaan silaa kennamuuf irraa qabanii takka immoo maallaqa kennaniif irra deebi'anii nu deebisi jedhaniif warra akkanaa kana faatu jira jechuudha. Warra akkanaa kanaatu miiliyoona 4 fi olitti gartee isaan shalagaa jiran. Gaaffii gaarii dhiyeessite ogata kana eegi. Okay. Lencho gaaffii gaariidha. Namni gonkumaa taaksii hin qabne yoo jette yoga taaksii hin qabaanne taate oggusan rakkoo hin qabdooti. Rakkoo keessan seentu. Dursoo karaa taaksiidhaatiin gartee wanneeti namni irra hedduun itti rakkoo seenu maali? Yoo kaampaaniifis hojjetu taate yoommoo nama dhuunfaa hojjetus taate mootummaan gartee aaditti si godhuu dandeessi. Takka immoo yooma fakkeenyaaf kaampaaniif hojjetu taate kaampaanii ati hojjettu kuniifis IRSifis gartee kooppii waan si kafalan ni erganiif. Namni tokko waan fedhe gartee taaksii irra guuttateeti waan fedhe irraa dhiisa. Takka inkama isaanii xiqqeessuuf jecha jechuudha. Ammaasis oguu inkama isaanii xiqqeessan riifandiin isaanii faan ol ka'aaf. Saniifi gartee waan akkanaa kana namni itti fayyadama. Saniifuu jara kana gartee mootummaan amma gaanii beektan sistemni gartee akka AI kuni waa hunda keessatti hidhamaa jira. Waa hunda keessa walis seenee jechuudha. San gubbaarraan akka kaanittu humna namaatis hedduu qaxarachaa jiran keessaafuu IRS faan. Waan kana keessa wanni jiru guddoon isiidha. Karaa gartee warra criminalize nama godhanii citizenship namarraa buusuudha. Irraa strip godhuudha. Kana keessa wanni jiru aara warri dimokiraatiidha. Warri gartee paartii dimokiraatii deeggaru. Kana keessa wanni jiru guddoon isiidha politikaadha. Waan biraatii miti. Guddoon isiidha politikaadha. Namni biyya alaatii dhufu takkaa'u baqataan gartee biyyuma fedhe irraa dhufu kun irra hedduun isaanii dimokiraatii deeggaraa yaadajuu qaban. Warri Republikaanii kun takkaa'u warri konservatiivii kun. Saniifuu tooftaalee adda addaa kanatti amma fakkeenyaaf Kaalifoorniyaan dhiyoo tana ibsa addaa takka baaftee jirti. Ibsi isaan adda baasan kuni maal jaa ummata warra gartee reprezentatiivoota Republikaanaa akkasumas gartee warra
US Republikaanii US representative warra ta'anii kan isteeta Kaalifoorniyaadhaa bikka bu'u. Yoo xiqqaate gartee Kaalifoorniyaan tuni nama 50 ol qabdi. Nama isii bikka bu'u Kongiresii Ameerikaa keessatti. Jara kana keessaafuu gartee warra Republikaana ta'e jechuu. Warra Republikaana ta'e waan gerrymandering waan jaaniitu jira. Okay? Gerrymandering gooneeti isaan kana filannoo isaanii keessaa baafnaa jechaa jirti. So gerrymandering jechuun yookaan gerrymandering yoo hin beekne taate fakkeenyaaf namni hogguu filatamu maappii qaba. Maappii bikka gartee isaan naannoo isaan itti cahan. Naannoo isaan itti cahan kana keessa fakkeenyaaf ati nama 200 fa'aa nama 200 fa'aa bikka buuta taata akka nama 300 ka bikka buutu yeroo hedduu nama 300 wayi. Bikka kana naannoo ta'e tana gartee haareetti maappii biraa itti godhaniiti maappii duraan ati irra filamte kana dhiisanii maappii haaree godhanii akka gartee naannoon kee kuni deemee karaa warra demokiraatii keessa naqu si godhan takka maajoritii demokiraatii akka taatu si godhan. So oggaa akkas si godhan ati imma fakkeenyaaf yoo paartiin ta'e riipublikaanii taate takka warra konservatiiv kana taate naannoo warra demokiraatii keessatti hogguu ceete kursii saniin harkattu jechuudha. Harka warra gartee demokiraatiitu si caala isaaniitu si mooyaa jechuudha. Siin galtee tooftaa akkasii san gartee itti fayyadamneeti warra riipublikaanii ta'e kana hunda isteeta keenya keessaa buqqaafnaa ja'aniiti dubbachaa jiran. Wanni kun immoo heeraanii manni seeraa kan mootummaan Kaalifoorniyaadhaa mana seeraatti gartee dhiyeessanii irraa dubbachaa jiran. Takkaa'uu caffee isaaniitti jechuudha. Caffee Kaalifoorniyaatti dhiyeessanii irraa haasawaa jiran. So kana keessa guutumatti gartee poolitikaadhaatu deemaa jira jechuudhaaf. Kanarratti gaa warreen yoo gaaffii qabaatan jiraatan gaaffii teessanis barreessaadha. Yoo dhalattuu Ameerikaadhaa taate kanarratti akkamsi godhan seeta dursoo mana seeratti dhiyeeffamteeti laaqlaqii odoo mana seeratti hin dhiyeeffamne dursoo yoo qabamte takkaa'u audit nama hunda godhanii yoo audit si godhanii audit irratti gartee ati khalaxa ta'uu kee yoo sirra dhiyeessan maallaqa ati kafalte san takkaa'u maallaqa sii kafalan san sirraa fudhatan. Ammaas eega sii kafalan booda maallaqa san irratti intarastii kafale siin jaan intarastii bira dabaree maas penaltii waan kafaltuutu jira. Penaltii kanaas ni kafalta. Yoo gartee san ga'aan taane ammaasis daranuu gartee ati waan kana irra deddeebitee goote fa'aa ja'anii gartee yoo kas ilaalan taate dhugumatti mana seeraattis dhiyeessan. Warri koortii gartee taaksiitu jira. Akkuma gartee warri immigireeshinaas taaksii qabu warri koortiitis taaksii qaban. Maali koortii qaban warri taaksiidhaatis. IRSis koortii qaba. Warri immigireeshinaatis koortii qabanii akkasumas koortiin kiraayimiitii fi koortiin adda addaa waan akkuma jirtu sanitti achis dhiyeessaniiti badiin ta'e gartee daranuu jabdu yoo taate ni hidhamta. Hanga gartee maallaqa sirra kaayanii fi waa hundaa gartee kafalteeti san gubbaarraan siiduu danda'an. Namni tokko amma wallisoota fa'aa warra hidhameetu jira yeroo hedduu ammaas warra gartee muuvii hojjetu kana fa'aa warra hidhameetu jira. Maaliif namni hedduun gartee taaksii isaanii tana keessaafuu gartee warreen independent contractii warri hojjetu taaksii tana gartee arra kafalla boroo kafalla fa'aa dhuma jaaniiti taaksiin tuni guddachaa deemti. Hogguu isaanirra guddachaa deemte kafaluun tuni gartee itti guddateeti namni kun gaa maallaqni taa'ee isaan eegu harkaadhuma achi booda gartee mootummaan jala deemteetuma mana seeraatti isaan dhiyeessi jechuudha. Ati Oromoo daaqiyyaa maqaa akkanaa kana isaa deemtaa noo? Victory ati Oromoodha?
maqaa ajaa'iba qabda sanuu. Duraan warra alagaatiin siisee ayyee. Warri waa'ee ispoonsaraa fi US Rap irraa gaafii qabdan takkaa'uu isaan irraa gartee dhaga'uu barbaadan torbaan kana keessa ruulingiin jiraachuun ooltu koortiin mana seeraa tan koortiin tan gartee appil koortiidha jechuudha. Koortiin appil koortiin ibsa wahii baasuun ooltu ammaasis ruulingiin jiraachuun ooltu. Ruulingiin tuni isniinaa fi guyyaa takka boruu taati takka ammoo guyyaa arbaadha. Guyyaa lama kana keessa oduun takka ni jirti yaanitti odeessaa jiranii. Tuni wanni isaan amma ibsa irra baasuu deeman takka ammoo ruulingiin isaan godhuudhaaf deemanii warra approve hin ta'ini. Keezii warra approve hin ta'ini irratti haalaataa isaan fuuldura gartee itti gaggeessuudhaaf ta'an. San irratti marii godhuudhaaf deemanii takkaa'u direction agartee baasuudhaaf deeman yoo gartee mootummaan ibsa addaa kan hin baafne taate akkasuma san biriifingii fi kana kanallee gartee amma dura naqanii waan jiraniif jecha kana ilaalchistee mootummaan koortiin ibsa ni baafti. Ibsa san booda ibsi san achirraa deemeeti karaa koortii Waashingtanitti gad deebiti tan koortii Jamaal Whitehead san biratti isa biratti gad deebiti achi booda inni marii barbaachisu godhee akkasitti gaa karaa hujii irratti as baasisisaa jechuu marii gartee warra looyirootaatiif fi akkasumas warra mootummaadha. Ajaja koortiin goote kana mee akkamitti akka fuuldura tarkaanfachiisnu goonaa takka'u akkamitti gaggeessinaa jeeni gaa isaan lachuutu biriifingii gartee gaafateeti. Biriifingii isaanii san booda ajaja dabarsaa jechuu. Komentii dubbisaatiitiin deebisuudhaaf tattaafachaa jira. Abdi abdi gaafii gaarii dhiyeessite. Namni ijoollee qabu yoo namni biraa ijoollee tana guuttate rakkoo ni qabaahii jette. Dhugaa dubbachuuf waan kana dur gartee namni nama hedduutu itti fayyadamaa ture. Ammoo ammallee namni gartee yookaan waan kana itti fayyadamu taate rakkoo hamtuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Anka namni gartee waan kana dhaabe na fakkaati. Yoo gartee namni ammallee kan itti fayyadamu taate wanni kuni ni qabamta. Hogguu qabamtee gabaabinatti maallaqa sii kannanii fi kan biraatillee gartee nama hedduun beeka nama akkaawuntii isaanii keessaa akkasitti IRS maallaqa fudhate. Sababa gartee ilmoo nama biraatii fi kana taaksira guuttatanii IRS akkasiin maallaqa kanneefi achi booda akka gartee ilmoo isaanii hin taane irra beekanii jala deebanii gartee maallaqa san hunda irraa fudhatanii penaltiidhaa fi akkasuma sanitti gartee intarastii hundaa wajjin. Okay? Garuu immoo akkana fakkaatu namni hedduun kan dhaabee jiru na fakkaatti gaa yaaduma kiyya. Akkaataa itti beekan gabaabaadha. Akkaataan itti beekan takka bikka tokko hin galtan gabaabinatti. Lama guyyaa keessaa ilmootii jettee ilmoo amata 10 yoo guuttatte gabaabina beekanii fakkeenyaaf ati amata dabalatoo taaksiin guuttatiin yoo taaksii guuttattee barana gartee ilmoo amata 5tiin qabta akka ilmoo amata 10tiin qabeettee yoo guuttatte beek ilmootii jettee guuttattaami. So haalaataan isaan itti beekan hedduudhaatu jira. Si galtee ammas fakkeenyaaf yeroo takka si qabaniiti mee ilmootee akka taate uskuula ijoolleen ta'ee deemtu waraqaa irraa fidisiin jaan takka ammoo waraqaa meedikaala ijoollee ta'eetii fidisiin jaan yoo gartee ati jaartii ta'eetii adda baatee jiraate taate waan nama divorsi ta'e takka ammoo single parent yoo taatu taate dikirii mana seeraatirraa fidisiin jaan
waraqaa mana seeraati irraa baate jechuu. So ni beekan akkaataa hedduutti beekan. Ya waan IRS shawwaduun beekaatuma yoo sidhiisan malee haala jabaadha. Amata lama amata sadillee ni nyaataa gaafa kaan ammoo guutuma si qaban. Itoophiyaa akkam jirta nagayaa miti? Itoophiyaa nagayaa fayyaadha akkam jirtaati baga jiraattee? Welcome. Akkasiin isiniin jaa wanta nagartee hedduu ofirraa eeguun barbaachisaadha. Ammaasis hoggaa gartee hoggaa qabamtu hoggaa maasarata akkasii qaban yoo xiqqaatte amata 5 amata 7 akka gartee nam tokkollee guutachuu hin dandeenye faasii dhorkuu danda'an. Yoo tarata akkasii qabanii takkaa'uu ati feetee halaxa gootee fi dhugaan gooteefis ilmoo teetis haa taatu ta'uu dhabduus haa taatu yoo dogoggorri gartee adda addaa irra mul'atee kasii qaban taate akka gartee yeroo dheertuu hin guuttanne si godhuu danda'an. San qofa san birallee dabartee maasis ati ija isaanii keessa seenta. So keeziin taaksiin teegisee hunda akka addaatti ilaalamti. Akka gartee nama ija addaatti ilaalanitti jechuu. Achi si baasanii kophaa si baasanii akkasii si ilaalan amatu hogguu guuttatu hunda. So tooftaan isaan itti gaggeessan kun tooftaa dheeraadha. Sistema gartee sistema amata 100 ol yoo xiqqaate hojjechaa jiru yoo amata 70 75 hojjechaa jiru. Garuu amatu gartee fooyyeessaatuma deemaa jiran. Ammaas ni beekan akka gartee namni kun bikka adda addaatti tooftaa adda addaatiin hatu. Saniifuu isaaniif uummata gartee qaceellotti tireen godhanii hojiirra oolchanii maal godhaniiti yeroo takka gartee inumaatu yeroo dheertuudhaaf gartee seminaara hunda godhaniiti gaggeessan waan kana. So ni beekan gabaabinumatti. Warri gaaffii ta'eetiin guutuutti ilaaluu barbaade. Itoophiyaa irraa warra taaksii nambaraa fi inshuraansii gaafatanii maal yoo piroosesaa akkam guuttee yoo piroosesni ati guuttee murteessaadha. Taaksii nambaraa fi kana wanni itti si gaafatan hin jiru. Yoo inshuraansii si gaafachuu ni danda'an yoo immigiraantii taate yoo waan immigiraantiidhaa akka guutuu taate. Garuu immoo piroosesni ati itti guuttee murteessaadha. Akkanumatti gartee information ati xiqqaa tokko nama gaafatanii deebii harkachuun nama dhiba beektaa. Guututti yoo gartee piroosesa akkanaa guuteetiin akkana ta'e hojjettee waan irraa haasoo jiru san naaf galuu ni danda'a. Immigiraantiidha akkasumayyee. Warri immigiraantiidha gabaabinatti inshuraansii illee dila san rakkoon qabu. Taaksii immoo inni si gaafataniif hin beeku. Appilikeeshinii gartee ati guuttee murteessaa ta'uu qaba. Waalaikum salaam warahmatullaahi. Boru akkam jirta? Okay. Naasir wanni jechaa jiru waan ibsaa arraan tana Ameerikaan baafte kana waa'ee warra naturalize tahee gartee naturalize citizen tahee jiru jechuu. Warra gartee Ameerikatti hin dhalatin kan Ameerikaa dhufanii citizenummaa argatan. Green card irraa karaa citizenummaatti gartee warra jijjiirratee jechuu.
jara kana ilaalchisee Ameerikaan har'aan tana ibsa baaftee jirti. Ibsi kuni ibsa addaati. Warra kana yoo isaan taaksii isaanii irratti taaksii yeroo guuttatan waan khalaxaa guutan takkaa'u chiit nu godhuudhaaf yoo gartee kan tattaafatan taate ni qabna. Hogguu qabnee isaan kana sitiziinummaa irraa buqqaafnaa, irraa haafnaa, irraa fudhannaa jechaa jiran. Yoo ati taaksii yeroo guuttattu karaa hojii maallaqa harkattu kana gartee xiqqeessitee taaksii riifandii harkachuudhaaf, taaksii riifandii guddaa harkachuudhaaf tooftaa adda addaa gartee tan namni itti fayyadamu san yoo itti fayyadamu taate san irratti yoo qabamtu taate sitiziinummaa keessarraa buqqaafneeti immunitii malee mana seeraatti si dhiyeessinee achi booda biyyarraa si ariinaa jechaa jiran. Wanni isaan barbaadan guddoon isaanii. Siigalee amma akkas jechaa jiran obboleeyyiin keenya warri amma boodarra dhufaa jirtan hundinuu. Waanuma addaati waan haaree haasawaa jirti. Enumaatu kana qofaa miti isaan waa hedduullee haasawaa jiranii. Garuu gartee kanumaa'u haalata isaan gartee irraa haasawaa jiran kanatti quba qabaachuun hedduu barbaachisaadha. Akkuma gartee as duuba gartan kana Justice Department efforts on strict citizenship for naturalized Americans likely violate constitutional rights jechaa jiran. Kuni warra barruulee adda addaatu gartee guyyaa har'aan tanaa eega isaan kana baasan booda bahaatu jira. Akkuma gartanitti warra gartee sitiziina duraanuu fudhatee jiru tokko Justice Departmentiin isaan kanarraa sitiziina ni buqqaafnaa takka sitiziina irraa fudhannaa hogguu jettu kana seeraan godhuu ni danda'anii gaafiin jettu gaafii murteessaadha. Okay? Akka gartee oduun tuni jettutti Justice Departmentiin akkanumatti nama sitiziina irraa buqqaasuu hin danda'anii jechaa jiran. Maaliif constitutionaatu dhoorka. Namni naturalized citizenii ta'e akkuma gartee warra asit dhalateen citizinaatti mirga guutuu qaba. Tanaafuu wanni kuni yoo gartee rakkoon hamtuun dhuftee Ameerikaan nama duruun naturalized ta'ee jiru citizenummaa gartee sababa taaksii guutuutiin kafalaniif irraa fuudhan yoo taate wanni tuni mana seeraatti dhiyaattee karaa gartee koortiidhaatiin chaalenjiin addaa akka itti uumamuu danda'u quba qabaachuunis barbaachisaadha. Akkuma beektanitti biyya Ameerikaadhaa seera guutuutu jira. Seerri kuni mana seeraatti gartee hamma danda'an ilaa wal falmuudhaan yoo gartee federaal koortiitti hin danda'amne taate ilaa supiriim koortiitti ol bahanii falmachuu ni danda'an. Saniifuu wanni kun gartee murteessaan waan kanaa akkamii yoo hojjetan taate dursoo namuma tokkorraa gartee isaan sitiziinummaa tana fudhachuu irraa buusuudhaaf hogguu isaan tattaafatan keeziin mana seeraatti gartee kana chaalenji gootu yeroo hundaa qophiidha. Looyeroonni hedduutu jira. Looyeroonni gartee mootummaatis warri mootummaa deeggaranis ni jira. Warri mootummaan namaaf gootus ni jiranii. Jarreen kuni mana seeraatti gartee dhiyeessanii waan mootummaa namaan tanaa godhuudhaaf tattaafachaa jirtu kana chaalenjii godhuu ni danda'an. Kuni waanuma jiru. San gartee quba qabaadhaa. Akkanumatti gartee mootummaan wanta akka ni goonaa jettee dubbachuudhaaf jecha godhuu ni dandeessi. Ni tattaafatti. Godhuu ni dandeessi. Garuu immoo wanni isiin godhuu barbaaddu san hojiirra ni oola. Takkaa'u gartee waan kana gartee itti fiixa bahuu ni danda'anii san gaafii mana seeraatti haftee jirtu jechuudha. Akkuma gartee quba qabdanitti dubbiileen naturalize warra refujiidhaa USCIS'n takkaa'u gartee US Rapidhaa tana keesii isaanii akkamma gartee godhaa jiran kanatti yeroomaaf gartee dillee godhu jiran malee keesiin tuni deemtee hujumarra deebi'aa jirti.
akkuma gartee amma bikka lamatti adda baasanii warra citizen warra approve ta'ee fi warra ganaa approve hin ta'in jaanii bikka lamatti adda baasanii koortiin lamata adda addaa gartee jala deemtee ilaalaa jirtu akkasuma jechuu saniifuu gaaroominni tokko manni Ameerikaan seera qabdi seerri siidaa akka barbaachisaa ta'etti jala deemaniiti akkasitti warri irra falmuus falmee waan barbaachisu kana bikkaan geenii isiniin jechuudhaafi tanallee gartee quba qabaadhaadha. Akkas egaa obboleeyyan keenya oduuleen teenya tan arraan tanaa tana fakkaatti warri egaa boodarra dhufaa jirtaniis tan oduu irraa dubbanne kan hunda warri egaa quban qabaatiniif takka guututti hin dhageeniif viidiyoo kana boodarra karaa yuutuubiitiin isinii maxxansaa yuutuubirra dhaqaa ilaalaa sabskraayibii godhaa akkasuma sanitti asirratti illee chaanala kanarratti illee sabskraayibii godhaa akka obboleessa keenya Dr. Naabeetti gartee meembarii tahaa meembarii hogguu taatan hammuma gartee isin nu deeggartan takka nutis jajjabaannee oduudhaa fi informeeshina adda addaa isinii dhiyeessina. TikTok irratti sabskraayibii godhamuunis ni danda'ama. Sabskraayibii godhaa waliifillee daddabarsaa namayyuu gartee meembariis tahaa akkasanitti wal deeggarree qooda addaa gartee nuti ummata addaa haa taanu waan irraa barannu takka waan itti dhugatti gartee informeeshina dhugaa nu dabarsa jettanii yaadan takka nu deeggaruu keessan karaa sabskiripshinaatiin nu garsiisa. San irratti gartee daranuu akka nuti hojjennee inumaatu informeeshina adda addaa isinii dhiyeessinu nu godha. Kana ammoo if duuban deebina gama gartee gama duubaa dhaqaatiti bikka sabskiripshina juusan laalaa tuqaadha akkasitti informeeshina isin barbaachisutti guutaadhaati meembarii ta'a. Okay? Inumaatu gartee ummata addaa haa taanu ummata keessaafuu gartee warri biyya faranjii tana keessa jirtanis nuti warri biyya faranjii keessa jiru biitti faranjii tuni biyya teenya akka biyya teenyaatti ilaaluu qabna akka biyya teenyaatti keessa soso'uu qabna akka biyya teenyaatti goda adda addaa keessa seennee irratti hirmaachuu qabna informeeshina nu barbaachisu hunda arkachuu danda'uu qabna. Nageewuma gartee as keessa jiraannee taaksii qofa kafallee odoo haqa keenya isaan hin gaafanne jiraachuun san hafuu qabdi. Nuti ummata addaati. Keessaafuu warri gartee as biyya tana keessa guddannee biyya faranjii keessa guddannee biyya tana keessa jiraachaa akka biyya teenyaatti gartee as keessa hojjechaa taaksii kafalaa jirra. Waan dirqama biitti tun nurra keessee bahaati jirra. Saniifuu biitti tunis dirqama siidaa akka nuu baatu informeeshina gartee bikka jiru dheenee irraa arkannee informeeshina san itti fayyadamuudhaaf nuti qooda keenya haqa keenya gaafachuun dirqama keenya kana beekaa kana hin irraanfatina haqa kee immoo bikka jirutti gartee falmattee irra dhaabbattee akkasitti waliin fuuldura gartee akkasii barbaachisu akka faamilii ta'e barbaachisutti akka gartee jireenya community ta'e barbaachisutti deemuu danda'uu qabna. Okay? Akkumaan gartee anis amata dabre keessa magaalaan keessa jiruuf gartee kaawunsilar ta'uudhaaf itti dorgometti obboleeyyan keenyas gartee akkuma kiyyaatti fakkeenya tahanii anis fakkeenya isaaniif tahee isaanis yaada akka kiyyaa kana fudhatanii haa dorgomanii bikki gartee dorgoman hedduutu jira. Bikka dorgoman tan magaalaatu jira tan mana barnootaatu jira tan kaawuntiitu jira tan isteetaatu jira waa hundaatu jira nuti saba biraati irraa gadii miti. Saniifuu immoo wal cinaa dhaabbannee xiqqaa keenya guddifnee akka gartee bikka informeeshina babbareedaa irraa argannu kana yoo wal cinaa dhaabbannee gartee haa wal gargaaru taate daranuu nutis gartee hojjennee hojii babbareedduu isinii dhiyeessuudhaaf qophiidha. Saniifuu gartee keessaafuu gartee warreen dandeessan sabskraayibii godhaa. TikTok kanarratti sabskraayibii godhaa. YouTube irratti sabskraayibii godhaa.
akkasumasan informationoota gartee asirratti isin dhiyeessinu guututti ilaalaa walii daddabarsaa share godhaa like godhaa koomentii irra barreessaa yoo isin hin galle taates gartee mee waan kana irra deebii nu ibsi jettanii gartee akkasitti dhiyeessuun hedduu waan gaariidhaan isin hin jaa. Duuba gaa kana keessa gartee dhugatti miidiyaan informationa dhugaa nu himu kan gartee waan akkanaa nu himu waan refugee nu himu waan biyya faranjii kana nu himu jettanii gartee yoo itti amantan taate subscribe godha akkasiin isin hin jaa. Anis gartee ajaan qaba gaaniin deema isinis gartee bika jirtanitti jajjabaadhaa yoo rabbi jee guyyaa baruu walitti deebina galgala kanaaf isin warri isin bira guyyaadhaatis guyyaa gaarii isin hin jechaa warri galgalaatis halkan gaariin isin hin jaa nageen jiraadhaa.